Daawwattoota chaanaalii Akkoo English with Afaan Oromoo akkam nagaa qabdoo jirtu baga jiraattan guyyaadhas gaaffiwwan entrance kan naannoo Tigraay qophaa'e Part-3 qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Gaaffiwwan entrance amma booda kan qophaa'uuf barattoota kutaa 12ffaa bara kana qormaata fudhatuu deemaniif waan ta'eef hundi keessaniyyuu barattoonni kutaa 12 amma haga gaaf qormaata keessanitti chaanaalii keerraa akkam fagaanne waa baay'ee irraa hubattan jedhee abdii qaba. Yeroo asin dura paartii tokkoo fi lama deemnee jirra. Gaaffii 39 hanga 43 deemnee jira jechuudha. Guyyaadhas 44 qabe 44 irraa kaasee hanga daqiiqa nu ga'e daqiiqa muraasa xiqqeessee jechuudha. Gaaffiiwwan 5 ni dalaga jechuudha. Hanga xumuratti akkana hojjetutan kabajaa isin gaafadha jechuudha. Alright. Kana booda dandeettan haga indaama gala sa'aatii 12 irraa qabee hanga sa'a tokko jidduutti jechuudha. Viidiyoon gadhiifamaa hundi keessaniif seenatii laala. Alright. Gaaffiin 44ffaadha. I can't meet you these days. Yeroo ammaas qunnamuu hin danda'u. I dash my semester assignment which is due in 2 weeks time jechuudha. Assignmentii torbaan lama keessa galuu qaba. Kan torbaan lama keessatti hin caalle galuu qaba. Kanaaf si dubbisuu danda'u busy jechuu barbaada jechuudha. Kanaaf this days in tense kama keeka tense future continuous tense jechuudha. Future continuous tense maal ta'e hundi keessanuu beektan viidiyoo kanas dalagee jechuudha. Anyhow readable future continuous tense that the action that will be in progress at a specific time in the future jechuudha. Gocha gara fuulduratti dalaguu deemtu kan ittiin ibsinu tense future continuous tense jechuudha. Future continuous jechuudha. Kanaaf deebiin isaa will be doing that jechuudha. Alright, maaliif ennaa mallattoo guddaan isaa asirratti ilaalumaadha. These days jechuudha. Okay, these days in yeroo ammaa gara fuulduratti wanti ati dalaguu deemartu kan akeeku jechuudha. Alright. Filannoowwan kan yoo fuunee could be doing yoo fudhanne kan wajjin deemu could be doing jechuun is talk about suggestion politely or you can say nice certain akeeka. Will have done illeen isuma wal fakkaata jechuudha. Will have done tense future perfect dha. And the future perfect keessatti ammoo wanti wayii yeroo wayii dura kan xumurame jechuudha. Fakkeenya ana waggaadha akkas ni godha waggaadha maali xumuree jira jechuudha. Yeroo certain point keessatti wanta xumuramu jechuudha. Kanaaf hima wajjin waliin galu maaliif ennaan himi kun maalidha this days osoo jiru asitti ammoo wanta gara fuulduratti kaayeffamu wajjin waliin deemuu danda'u jechuudha. Kanaaf this days in contradict godha jechuudha faalleessaa jechuudha. Alright. Kaitaan ammoo would have done in koillee waa'ee hypothetical situation yookaan ammoo wanta gara fuulduratti ta'u kan ibsa jechuudha. Would have done jechuudha. Kanaaf would have done kan wajjin deemuu danda'u jechuudha. Alright, kanaaf deebiin isaa sirriin kamidha will be doing taa jechuudha. Aftamii shanaffaa maalidha? Aftamii shanaffaan gabaabinaan conditional type jechuudha. If they gave you millions of dollars, I know dash it and become painless in a few months. You are so extravagant jechuudha. Okay, if they gave you millions of dollars, qarshii million dollars kennan I know si beeka jechuudha. Si beeka and dash become painless a few months. Yeroo gabaabatti harkaa dhabdaa yookaan immoo hiyyeessaa ta'a jechuudha. Kana jechuun you are so extravagant ati qarshii baay'ee baastaa jechuudha. Kanaaf waan fedhaa sa'ooti gaaffii waa'ee conditional type 2 maaliif ennaan if they gave you gave jechuun past tense waan ta'eef closing kenna past tense dha. Kanaaf main closing kenna maal ta'u qaba present conditional ta'u qaba jechuudha. Kanaaf would squander ta'a jechuudha. I know you would squander it and they become painless in a few months jechuudha. Imbaastaa hin balleessaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa biitaa jechuudha. Kuni ta'uu danda'u jechuudha. And conditional type waa'edha. Will be squandering kuni tense dha. Din ammoo would have squandered conditional types jechuudha. Kanaaf wajjin deemuu danda'u jechuudha. So the best answer is B. After jaffaa you can take it. You can take as much as you like. We have dashed it and you can even tell your friends to come and harvest jechuudha. Gaafii baay'ee namatti jechuudha. Why a few of, little of, so much and plenty of why kanaasa walumaa galatti iddoo kanatti galee deebii gaanu kennu kaminni plenty of jechuudha. Okay, plenty of jechuudha. Okay, plenty of jechuun hiika isaa maal jechuudha. Plenty of jechuun is a large quantity jechuudha. Yookaan immoo is a large number jechuudha. And most of the time we use with positive things wajjin fayyadamna jechuudha. Especially when you express something like generosity yookaan immoo wanta gaarii yookaan immoo wanta ajaa'ibsuudhaaf gara positive kan fayyadamnu plenty of jechuudha. Then gaafii kan wajjin match ni godhee yaada jechuudha. Kanaaf deebiin isaa plenty of ennaa jechuudha. Kan akka few of jechuun ammoo kun yaa waa'ee kanaa barannee jira. Few ofiin wanta countable wajjin fayyadamna. Plus ammoo baay'ina agarsiisu. Not show that something many, alright, and at the same time it show us something like negative meaning qaba.
and a little of willing the same with few of jechuudha. The only difference what is accountable nouns jechuudha little of jechuudha. Accountable ta'uu isaa akeeka malee garaagarummaa few ni qabu jechuudha. Okay, it's not that much. Kana jechuun gahaa miti jechuudha. And also it shows that something negative akeeka jechuudha. So much ammoo deebii osoo itti goone ni ta'a fakkaataa garuu ammoo asitti bakka tanatti fiit gochuun danda'u jechuudha. Deebiin sirriin bareedii irra caalaa nu ta'u kaminni plenty of ennaa jechuudha. So you can take as much as you like. Haga barbaade fudhadhu. We have plenty of it baay'ee qabna and you can even tell your friends to come and harvest. Hiriyoonni keessa dhufanii akka fudhatan yoo barbaachisaa ta'e itti himii jedhee jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Deebiin isaa plenty of ta'a jechuudha. After Toroffaan maal? After Toroffaan waa'ee maaliyaasaa. Alright, as in the news, to many, he is one of the victims that drowned in the Mediterranean Sea while trying to cross to Europe. Akka odura again jechuudha. Inni nama bishaan Mediterranean irra nyaatame keessaa tokko yeroo gara Europe deemu jechuudha. Dash this idea of going to exile. And also garas deemu dhabaatee ni hawwaa kan jedhu yaada laf kaa'ee jechuudha filannoo dhumarratti jechuudha. Kanaaf gaaffiin gaaffii waa'ee maalii haasaa? Gaaffiin gaaffii waa'ee regression haasaa jechuudha. I wish deebii isaa maal kennaa gira? I wish he doesn't have tenses parenthesedha. B I wish wasn't not having it, and C I wish he hadn't had it, and D I wish he hasn't had it jechuudha. Alright, mee takatakaan yoo laalle wanni isaa jechuudha. Filannoo isaa takatakaan yoo laalle maa jedha? I wish he doesn't have it jechuudha. I wish he doesn't have it. Wish yeroo hundayyuu maal akka isarraan aanee dhufu waa'ee kanaa barannee jira. Viidiyoo isaas isinii dalagee jechuudha. Kanaaf I wish he doesn't have jechuun maal akeeka? Presentensi akeeka jechuudha. Parenthetic akeeka. Kanaafuu wanta parentheesi past regression wajjin fiduu hin dandeenye yookaan ammoo wal bira fiduu hin dandeenye jechuudha. Wanta ammaa wanta dabre wal bira qabuu hin dandeenye jechuudha. Lamaffaan ammoo I wish wasn't having kun ammoo is grammatically incorrect dha. Sense hin qabu jechuudha. Sirri here ammoo I wish he hasn't Dean I wish he hasn't had kun ammoo tense perfect jechuudha. Kunillee tense perfectin past regression ibsuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf deebiin isaa sirrii kamina? I wish he hadn't what? I wish he hadn't had ta'a jechuudha. Okay. Maaliif ennaan waa'ee past action yookaan ammoo past regression haasaa jechuudha. Formula isaallee wish plus past perfect dha jechuudha yeroo baay'ee barannee jechuudha. Kanaaf hadn't had is what? The past perfect form of have ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa C ta'a jechuudha. Alright. After have you seen the gentleman? Have you seen the gentleman? Blank space the police arrested last week. Mucaa torban dabre poolisiin hidhe agartee taanaan. They say he is Getacho's brother. Inni isaan akka jedhanitti obboleessa Getachooti jedhan jechuudha. Kanaaf maa jedha? With that, B by whom, C whom, D wish. Kan jedhu filannoo laf kaa'amee jira jechuudha. Kanaaf deebiin isaa sirriin kaa'amee jennee ilaalle deebiin isaa sirriin jechuudha. Whom dha jechuudha. Have you seen the gentleman whom the police arrested last week? Kan jedhu kun sirriidha jechuudha. Maaliif ennaan gaaffii waa'ee relative clause jechuudha. Asitti whom maal express godha? Gentleman jechuudha. Namichi san express godha jechuudha. Whom faayidaan isaa maalidha? Objective akeeka yeroo baay'ee jechuudha. Asitti maaliif ennaan objective hima kana whom dha jechuudha. Whom isaa maal akeeka? Verbii arrested kan akeeka jechuudha. You see guys? Whom the police arrested kun whom akeeka jechuudha. Kanaaf who was arrested? Okay? Who was arrested? Eenyutu dhame? The gentleman, right? Kanaafiyyuu the gentleman kenna maalidha? Object jechuudha. Kanaafiyyuu object wajjin maal fayyadamna yeroo baay'ee whom fayyadamna jechuudha. Object wajjin whom fayyadamna jechuudha. Kanaaf deebiin isaa sirriin kaminni? Deebii isaa sirriin whom ta'a jechuudha. Alright. Filannoo kaanii yoo ilaalle with thatin grammatically jechuun akka jedhamu hin jiru. Kanaafuu seensiin nuuf hin kennu jechuudha. Kan ittaan ammoo by whom jedha. By whom ammoo diqqishu baay'ee kana gaafa fayyadamnu waa'ee paasifii tuquun isaa dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf ennaan kan osoo namichoon arrest godhe yookaan ammoo gentleman kan jedhamu kun osoo arrest godhe by whom jechuun dandeenya jechuudha. Walii galaame osoo namichoon arrest godhe
namichoon asitti maal ta'e jedhamu godhu immoo namichoon poolisii barbaadaa jira jechuudha. Hin hidhamee jechuudha. Okay, namichoon hidhamee jechuudha. So it's not was arrested. Also was arrested jedhee jiraate by whom jennee fayyadamuu hin dandeenyaa jechuudha. By whom jennee fayyadamuu hin dandeenyaa jechuudha. Kanaaf by whom grammatically asitti xiqqoo hin galu jechuudha. Kanaaf diin ammoo gaaffii 49 duratti whichin ammoo asitti kan galuun diiksanii beektanii maaliif jennaan whichin refers things wanta refers godha jechuudha namaa miti jechuudha. Kanaaf deebiin isaa gabaabinaan whom ta'a jechuudha. Alright. 49ffaan maal jedha? 49ffaan she will have to see the manager dash she arrives ahead he is going to send her to the new branch in Gambella jechuudha. Alright, kunillee gaaffiin baay'ee waan salphaa jechuudha. Waan baay'ee nama dhibu jechuudha. Kanaaf A sooner after, B on time as, and C very soon, and D as soon as jedha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? As soon as ta'a jechuudha. Okay, she will have to see the manager arguu qabdi as soon as she arrive akkuma dhufteen jechuudha. I heard he is going to what? Send her to the new branch in Gambella. Okay, gara branch haarawatti erguu deemaa jira jechuudha. Kanaaf as soon as jechuun hiikan isaa olaalla jechuudha. Immediate after something happens jechuudha. Okay, akkuma as soon as jechuun hanga danda'amte jechuudha. Okay, hanga danda'amte jechuudha. Akkuma wayii raawwatame irraan aansee jechuudha. Kanaaf deebii kanaaf fit godhee yaada jechuudha. Kan biraa immoo kan akka sooner after yookaan immoo sooner after jechuun grammatically incorrect jechuudha. Akkam ta'uu qaba osoo ta'e osoo soon after ta'e yookaan immoo sooner than osoo ta'e maybe deemuu danda'a jechuudha. Okay, sooner afterin kun jechuudha. Garam deebuu qaba soon after osoo jedhe xiqqoo sensi qaba inni yaadna jechuudha. On time as kun immoo kunillee wanta grammatically wanta sensi qabu very soon jedhullee grammatically olaallee sirrima baay'ee sirri fakkaata jechuudha. Garuu hima kana walii fixing godha jechuudha. Hima kana wajjin baay'ee deemuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf deebiin isaa kaminni as soon as jennaan jechuudha. Gaafii hadhaaf isinii qophees kan dhumarratti yoo deebinu maalidha? He seems to be blank space cooking, but I am quite the opposite. I rather enjoy eating. Kunillee gaafii salphaa hiika filannoo keessa yoo beektanii baay'ee salphaadha jechuudha. Alright, kanaaf deebiin isaa kaminni he seems to be dash cooking. Maal fakkaata? Nyaata dalaguu danda'an fakkaata? Ilaallaa jechuudha. But I am quite the opposite. Ani garuu faallaa waan sanii jechuudha. Kana jechuudha ani jaalachuu barbaada jechuudha. I rather enjoy what? Eating. Ani dalaguu caalaa nyaachuu filadha. Nyaachuu irratti enjoy godha. Itti gammadaa jedha jechuudha. Kanaaf kanneen keessaa kan hima kana guutu yookaan immoo complete godhu kaminni fond of jechuudha. He seems to be fond of cooking. Okay? Waan danda'u yookaan waan dalaguu danda'u fakkaata yookaan immoo he seems to be fond of cooking jechuun nyaata sana akka dalaguu danda'utti ibsaa jira jechuudha. But I am quite the opposite. Ani garuu waan sana akka hin dandeenye dubbadhaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa kaminni fond of cooking jennaa jechuudha. Okay, fond of jechuun hiikan isaa takka takkaan ilaallee likes-dha yookaan immoo waa wayii enjoy gochuu jechuudha. Waa wayii itti gammadu jechuudha. Okay, biin ammoo maalidha? Bored with jechuudha. Bored with jechuun maal jechuudha? Bored with means start of something, opposite of the meaning jechuudha. Faallaa hima kanaatu jechuudha. He seems to be bored with cooking jedhamu jechuudha. Maaliif jennaan bored asitti dabbaramee jira jechuudha. Gammachuu itti qaba jechuudha. Waan kan dalaguutti gammachuu qaba. Oromoo asitti inni maal jedhaa jira? Inni waan sanitti enjoy godhee jira. Gammachuu qabaa jedhaa jira jechuudha. Kanaaf bored within faalladha jechuudha. Kan ittaan immoo mad with jechuudha. Mad with illeen grammatically incorrect by gaariin fakkaatu osoo immoo mad about osoo jedhee baay'ee bareeda jechuudha. Mad about yeroo baay'ee mad about wajjin waan deemuuf jechuudha. Alright. Kanuma ammoo inclined to'dha. Inclined illeen hima kana wajjin deemuu danda'u jechuudha. Kanaaf deebiin isaa fond of jechuudha. Daawwattoota chaanaalii akka Ingilishii Afaan Oromoo Gaaffiwwan Entrance Bara 2016 naannoo Tigraay qophaa'e hadhaaf qabadhee isin dhiyaadhe kana fakkaata. Yeroo ta'an immoo gaaffiiwwan hafan kan laalu ta'a jechuudha. Hundi keessaniyyuu nagaan naa tura. Bye bye.